Biraanuu Kabbadaa Bullootiin jedhama. As magaalaa Duukam ganda tokko ganda malkaa Duukam yookiin iddoo beetekiristaana amantaa Mikaa'ela jedhamu achitti argamna yeroo baay'ee. Mee deeggarsa har'a isinii taasifame kanatti maaltu isinitti dhaga'ame? Deeggarsa har'a nu taasifame obbo Dajanee Rabbi umurii isaa dheeressu fayyaallee haa kennuu fi isinillee akkasuma warri asitti dhuftanii nu wajjin keessummeessaa jirtan Rabbi fayyaa umurii keessa isin haa dheeressu fayyaa isinii haa kennu. Maaltu isinitti dhaga'ame kana argachuutti? Nutti dhaga'ame gammachuu guddaan nutti dhaga'ame deeggarsi kun yeroo hundaa namoota dhabaniif akkasumatti akka itti fufu jenneeti isin gaafannaa. Isinillee immoo akkuma kana waaqni fayyaa isin haa kennu. Isin jaalanna baay'ee isin galateeffannaa. Haga dandeenyu immoo haga tokko yeroo hojiin badu malee immoo tokko suma hojjetannas. Garuu gaa hatuurra akka beetekiristaanaatti hirkatanii iddoo amantaallee hin bartaa. Waan gaarii karaa adda addaatirraa of dhoowwitaa jechuudha. Karaa yakka waan hammeenya adda addaatirraa of dhoowwitaa. Waaqallee kadhachaa asumaan isinillee waan isin haa jiraachisu. Obbo Dajanees Rabbi isaa jiraachisu. Umurii isaa dheeressu. Galatooma innaa guyyaa har'aa kana immoo waggaa har'aa malee hin argannu waggaa har'aa waaqni nagaa walitti nu haa fidu. Rabbi isinis nu ulfaadhaa.